Yeroon ijoollee ture rakkoo mana keessa ture ani fi ati walitti bu'insa garuu jaalalli ni ture ganna 17 keessa karaatti na dhiifte ganna 17 keessa karaatti na dhiifte garuu garaa koo keessatti ani sin dhiifne mana barumsaa keessa ariimamin sodaadhe gowwaa taa'e karaa bada irratti kufaadhe ijoollee gurguddoo wajjin seera absuu jalqabe garuu keessa koo keessatti si yaaduun hin dhaabne hiyyeessa ture garuu waliin qabsoo goonne rakkoon hedduu ture garuu waliin dhaabanne yeroo rakkoon baay'atu ati na bira dhaabatte mama koo jabaate yeroo hundaa na oolchite dhiphinaan siif fide yaaduun na guba garuu jaala kee keessa ani ati naaf goote dubartii tokkoof kana hunda baachuun ulfaate wayyoo akkasi jaallannu hin beektu maaloo mama ati naaf waan hundumaa haadha koo mi'ooftu eenyu si jaalaan jiru ati ni kabajamta ani si jaalladha jireenya akkas jedhe eenyuyyuu nutti hin himne abbaan koo hin ture garaan koo duwwaa ta'e yeroo inni du'illee ani hin boo'in ture sababiin isaas keessa koo keessatti dhagaa ta'e namoonni gara jabeessa jedhu natti himan garuu ani abbaa barbaada ture dhugaan sun ijoollee hamaa wajjin jireenya keessa siine isaan naaf obboleessa ta'an jaalala naaf kenne maallaqa barbaade kanaaf karaa dukanaa siine halkan hojjedhe yakka keessa dhiime garuu maallaqa sanaa siif erguun na gammachiisa kiree kee kaffaluun garaa kooni boqochiisa yeroo ati galgala hojii irraa dhuftu nyaata hiikoo sanaan dinqi hojjetu ati koo jabdu yeroo hundaa na deeggarte amma ani subadhe kanaaf si kabaje wayyoo akkasi jaallannu hin beektu maaloo mama ati naaf waan hundumaa haadha koo mi'ooftu eenyu si jaalaan jiru ati ni kabajamta ani si jaalladha yeroo tokko waabee kaleessa yaada rakkoo hunda keessatti sirratti hirkaadha yeroo abdicha tokkoon gara sirrii na dhiibisti yeroo ani mucaa ture dhukkubsadhe ati waan dandatee hunda naaf goote yaadannoon koo hundi jaalala keedha wanta tani karaa bade ati na sirreessite jaaladhugaa jechuun maal akka ta'e natti agarsiifte silaa dhiphina keessirraa fudhadhe nan hawwa garuu haraa si kabajuu qofaan si gammadsa jireenyi qabsuudha ati na barsiifte mama koo ati jireenya koo jijjiirte garuu jaala kee keessa ani ati naaf goote dubartii tokkoof kana hunda baachuun ulfaate wayyoo akkaraa si jaallannu beektu maaloo mama ati naaf waan hundumaa haadha koo mi'ooftu eenyu si jaalaan jiru ati ni kabajamta ani si jaalladha jireenya akkas jedhe eenyuyyuu nutti hin himne abbaan koo hin ture garaan koo duwwaa ta'e yeroo inni du'illee ani hin boo'in ture sababiin isaas keessa koo keessatti dhagaa ta'e namoonni gara jabeessa jedhu natti himan garuu ani abbaa barbaada ture dhugaan sun ijoollee hamaa wajjin jireenya keessa siine isaan naaf obboleessa ta'an jaalala naaf kenne maallaqa barbaade kanaaf karaa dukanaa siine halkan hojjedhe yakka keessa dhiime garuu maallaqa sanaa siif erguun na gammachiisa kiree kee kaffaluun garaa kooni boqochiisa yeroo ati galgala hojiirraa dhuftu nyaata hiikoo sanaan dinqi hojjetu ati koo jabdu yeroo hundaa na deeggarte amma ani subadhe kanaaf si kabaje wayyoo akkaraa si jaallannu beektu maaloo mama ati naaf waan hundumaa haadha koo mi'ooftu eenyu si jaalaan jiru ati ni kabajamta ani si jaalladha yeroo tokko waa waa'ee kaleessa yaada rakkoo hunda keessatti si irratti hirkaadha yaadannoon koo hundi jaala keedha wanti ati naaf gootiin dagatamu yeroodha yeroo ni karaa badee ati na sirreessite waaqni si naaf kenne ani galeffadhe ati dhugaa na barsuudha ati na barsiifte mama koo ati jireenya koo jijjiirte ati ni kabajamta mama ani si jaalladha barabaraan